Oduu gammachiisaa nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa kudha galata waaqayyoo. Baga nagaa taatanii jechaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan like, subscribe godhaa, commentii godhaa. Please yeroo ilaaltan video like godhaa jechuudha. Egaa har'a gurree maal qabattee dhuftee yoo jettanii oduu gammachiisaa qabadheen dhufee jalqabatti ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jirtan baga gammaddanii. Baga carraan kun isin qaqqabe miskiina koo qimamii maadaamii baga carraan kun isin qaqqabe jechuudha dhugaa rabbi. Inna kana dura waa'ee beeksisaa gabaaseen ture jechuudha. Waa'ee beeksisa sanarratti namoonni kan kijibduu naan je'eera, sobadha naan je'eera. Soba miti dhugaadha. Gammadaa. Dhugaa rabbii gammadaa soba miti dhugaadha. Mootummaan hojii sana eegalee jira jechuudha. Egaa amma odeeffannoon qabu tokko lamaaniin zirzir isiniin hin go'a. Isin immoo laayikii godhaa jechuudha. Namoota beektaniif please sheerii godhaa. Dhugaa waaqa kana egaa amma tokkoffaa namoonni paaspoortii hin qabne tokkoffaa irratti namoonni paaspoortii hin qabne deemaatii paaspoortii imbaasii yoo lakkoofsa paaspoortii keessan beektanii warri baddanii bakkee jirtan yoo lakkoofsa paaspoortii kan keessan isa duraa isa ittiin biyyaa uftan yoo beektanii deemaa imbaasii deemaatii lakkoofsa sana qabadhaatii baafadhaa. Yoommoo koppii isaa qabaattan deemaatii iqaamaa keessan baafadhaa jechuudha. Warri hin qabne warri paaspoortii hin qabne warri lakkoofsa isaas irraanfattan immoo deemaatii imbaasii maqaa keessan isa ittiin Itoophiyaa irraa uftani isaatiin deemaatii imbaasiitti yeroo maqaan keessan galu paaspoortiin keessan hin ba'a jechuudha. Baga gammaddani kanadha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan isin gochuu qabdani warri paaspoortii qabdani warri iqaamaa hin qabne iqaamaa baafachuu barbaadan immoo nama alaafii isinii ta'u arabni bukkee jirtan iggaawii taatanii bira jiraachuu barbaaddu taanaan alaafii keessan isinii ta'uu barbaada taanaan imbaasii deemtanii birriin bahu hin jiru. Birriin bahu yoo iddoo tokkotti alaafiin keessan kan kaffalu namichi iggaawii isin godhatu sun kan kaffalu birrii 100 fi wayi'aa jedhan imbaasii keessatti. Kan Saawudii kanaa birrii 100 fi wayi'aa jedhan. Inna birriin bahu hin jiru. Kanarra kan hafe birriin bahu hin jiru. Hundumti keessan iyyuu warri paaspoortii farkaa qabdanii nama higgaawii isinii taasisuu yoo argattan deemaatii baafadhaa iqaamaa keessanii jechuudha. Warri paaspoortii of harkatti qabattanii jirtan deemaatii baafadhaa jechuudha. Deemaatii iqaamaa keessan baafadhaa. Oduu gammachiisaan immoo maa inni kan biraa yoo jettan mootummaan hanga ji'a 6tti nuuf kennee jira jechuudha. Namni ji'a kana keessa isaaf hin danda'amne ji'a isa ittaanu hamma ji'a 6tti ji'oota bal'aadha jechuudha. Ji'oota bal'aadha waan ta'eef ji'oota bal'aa kana keessatti warri xumurachuu barbaadan deemaa xumuradhaa. Dhugaa rabbi kana baay'een gammadaan indee carraan kun hin argamu dhugaa waaqaadha hin argamu waan ta'eef warri gaawii ta'uu barbaadan adaraa of hin dabarsiina. Keessumattuu ijoolleen baddanii mana maadaamii aan akka koo ani badiin hojja asin hin dhoksu. Aan akka koo baddanii bakkee hojjechaa jirtanii deemaa baafadhaa gaawii ta'a. Sababni isaa yoo dadhabdanillee amma gaawii erga taatanii booddee yoo dadhabdanii galtaniitu boqottanii deebi'uu ni dandeessu. Rakkoo hin qabu jechuudha. Higgaawii taanaan paaspoortiin isin harka jiraannaan iqaamaa baafannaan deemtanii ji'a 6 Itoophiyaa keessa walii gad zorrettanii Itoophiyaa ilaaltanii nuura waddinnatii sana ilaaltanii bakka yoo garmalee nulfaata ta'e deebitanii Saawudii dhufuu dandeessu. Dhugaa rabbii warra keessan argitanii warri birrii of harkaa qabdan immoo birrii keessan isa hojjettan warra farkaa qabdan deemtanii lafa tokko bitattanii warri mana isinii bituu danda'u immoo mana keessan bitattanii birrii keessan isa isin harka jiru hojiirra oolchattanii uftanii hojjechuu dandeessu jechuudha yoo Itoophiyaa taa'uu baattan.
Kanaafi hundumti keessanuu carraa kanatti fayyadamaa obboloota koo adaraa of hin dabarsinaa ulfaadha. ተሰጠ ይመስላችኋል? 6 ወር አላሁ አክበር አላሁ አክበር 6 ወር እስከ 6 ወር ድረስ ዜጎች ረጋ ሰከን ብለው ገንዘባቸውን ጠርቀምቀም አድርገው እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ የሰው ሀብት ሚኒስቴር በዛሬው ዕለት ቀን ጀምሮ እነሆ ተግባራዊ እንደሚደረግና ለሚቀጥሉት 6 ወር ድረስ ዜጎች ተረጋግጠው ይህንን ከከፊል ወደ ሌላ ከፊል መቀየር እንደሚችሉ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ኦፊሻል የሆነ በይፋ መረጃውን ሰጥቷል። ይህም በዚህ አጋጣሚ በሰጠው መግለጫ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት 6 ወር የሰራተኞችን ከሚፈልጉት ስፖንሰር መቀየር የሚችሉ መሆኑን ገልጾ በተለይም ደግሞ ከማስታወቂያው ቀን በኋላ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ስፖንሰሩ ቢበልቅበት ማስተካከል አይቻልም። ይህ ደግሞ የሆነው የሳውዲ አረቢያ መንግስት ይህ ዕድል ተከፍቶልኛል በሚል ብዙ ሰራተኞች ጣጥለው እንዳይወጡ ለማድረግ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ማንኛውም ሰው ከስፖንሰሩ ጋር ተስማምቶ መስራት አለበት። ስፖንሰሩ ነገ ዛሬ ጀምሮ ብላቅ ቢያደርግበት የዚህ ዕድል ተቋዳሽ እንደማይሆን በማወቅ ስህተት እንዳትሰሩ ታጠቅ ያስገነዝባል። የሳውዲ አረቢያ የሰው ሀብት ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መረጃ መሰረት ይሄ ተግባር ለሚቀጥሉት 6 ወራት ተግባራዊ እንደሚሆንና ዜጎች እጅግ በጣም እንኳን ደስ አላችሁ። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ብዙ ችግሮችን መቅረፍ የምንችል መሆኑን እየገለጽኩ በተለይም ከዚህ ቀደም በግምት እስከ 60 ቀን 90 ቀን ሊሆን ይችላል ብለን የነበረው